Harka fuunee akkam jirtu nagaa waaqayyo hunduma keessaniif haa ta'u. YouTube ko subscribe naaf godha. Afaan Arabiffaa baay'ee beekee futuun taane hammuman beekurraa namoonni reefu dhuftan isin fayyaduu danda'a. Isinitti nan hima. Lakkoofsarraan isinii jalqabaa. Lakkoofsi tokko waahid, lakkoofsi lama اثنين, sadii ثلاثة, afur arba, shan kamsa, ja'a sitta, torba saba, saddeet tamaniya, sagal tisa, kudhan ashara, kudha tokko eedaash, kudha lama etnaash, kudha sadii talataash, kudha afur arbatash, kudha shan kamstaash, kudha ja'a